Biyya keessan keessatti namoonni tokko tokko Yesuus du'aa ka'ee booda waggoota 50 amma waan jettu keessatti narra kijiba kaa jirta. Eeyyee kijiba narra kaa qeeqaniiru. Sababni isaa isin Yesuus gooftaa jechuun isa waaman. Inni garuu gooftaa isaanii miti. Waaqa isaaniis hin turre. Warqee namaa hate Yesuus naaf kaffala jechuudha. Yoo tikeetii konkolaataa koo hin kaffalle Yesuus naaf kaffale jechuudha. Ati na kakafte tarii quraana dubbisuun qaba jechuun natti dhagahame. I'm a Christian and I'm fascinated by the work you are doing. Let me start from the beginning, Mr. Didat. Ani kiristaanaadha. Hojii ati hojjechaa jirtus baay'een dinqisiifadha. Mee jalqaba irraa ka'ee gaafii koo gaafadha. Obbo Didat, quraana afaan Afrikaanis kan isa isin barreessitanii maxxansitanii yeroo dhiyoo keessatti irra deebi'amee sirreeffame. Akkasumas dhaabbata guddaa Islaamaa keessaa kan Afrikaa kibbaa keessatti argamu maxxanfame. Kitaaba keessan kana keessatti aayawwan gurguddoo lama jiru. Suuraa 3 ayata 55 fi suuraa 5 ayata 120. Isaanis waa'ee Yesuus dubbatu. Fakkeenyaaf suuraa 3 ayata 55 keessatti afaan Afrikaanisiin akkana jechuun hiikameera. Ani sii du'aaf nan saaxila. Musliimoonni Afrikaan kibbaa keessa jiran hiikaa kana irratti isin qeeqaniiru. Sababni isaa isin Yesuus du'e jechuun dubbachaa jirtu jedhuun. Lewunjiiwwanii fi kitaabota keessan keessatti jechuunis kitaaba keessan zachiis keessatti ani kan qabuu fi waggaa 6 dura dubbise. Yaadni koo sirrii yoo ta'e boqonnaa 10 keessatti Yesuus fannifamee hin rukutamne garuu muka irratti hidhame jechuun barreessitanii. Nailed, but tied to the cross. Kuni dogongora. My dear brother, look, now you said. Obboleessa koo jaalatamaa ilaali. Meetti qodhaabbu ati amma waan jettu keessatti narra kijiba kaa jirta. Eeyyee kijiba narra kaa jirta. Ati yeroo tokko qofaa miti. Yeroo hedduu sobdeetta. Ani amma ummata kana fuulduratti sitti himaa jira. Yeroo tokko ol irra deddeebitee kijibana irratti dubbachaa jirta. Ani immoo akka ati itti fuftee sobduu siif hin ayyamu. I'm telling you, you lied against me more than once already, and I will not allow you to continue lying. Now imagine. Mee yaada namicha kanaa ilaala. Afaan Ingiliffaan an barsiisanan kanna. Innis afaan Ingiliffaan na dhageeffata. Inni garuu amma waa'ee quraana afaan Afrikaanis dubbachaa jira. Afaan Afrikaanizim anis hin beeku. Inni ammoo hiika isaa naaf himuuf yaalaa jira. Kanaaf wanti ani jedhuun as ilaali. Quraanni as jira as ilaali. Baniitii ayata sana dubbisii natti himi. Ammaas inni akkana jedha. Kitaaba kee zachus jedhu waggaa 6 dura dubbiseera jedha. Kunis sobaadha. Sababni isaas kitaabni zachus amma qofa barana qofa maxxanfame. Waggoota 6 dura hoo hin jiru. He's a liar because this book is only come out now. Choice. No. Lies upon lies. Soba irratti soba dabalaa jira. Kanaaf wanti ani jedhuun kunoo zachus as jira. Ati waa'ee zachus dubbachaa jirta taanaan amma boqonnaa fi kutaa ani Yesuus du'e jedhee itti dubbadhe barbaadi natti agarsiisi. Yookaan bakka ani inni fannifame hin rukutamne garuu hidhame jedhee barreesse barbaadi natti agarsiisi. Ani akkas jedheeree ani yaada mataa koo miti jechuun barreesse. Ani yaada gareewwan achi keessatti kaniin barreesse tokko tokko yoo jiraatallee yaada gareewwan kiristaana adda addaa ibsaan ture. Gareen tokko akkana jedhu, Johanif Witness immoo akkana jedhu. Kun hundi yaada keessani. Isin keessaa namoonni tokko tokko suuraa Yesuus fannifamee yookaan funyoodhaan hidhamee fakkeessanii maxxansu. Sun kitaaba koo miti. Kanaaf ani filannoo isaaniif kenne. Johanif Witness akkana jedhu. Lakki inni muka qajeelaa irratti kaa'ame. Kan biraan immoo lakki akkasii miti jedhu. Kanaaf ani kitaaba koo keessatti filannoowwan isiniif agarsiise qofa malee waan biraa miti. Amma keessaa tokko filadhaa jedhaan. Sababii isaas kiristaanonni waa hedduu waan garaagaraa waa'ee waan Yesuus irratti raawwatamee natti himu. Amma immoo waan ani hin jedhin ati akkas jettee naan jechaa jirta.
Ani immoo lakki ani akkas hin jenne jedhaan yoo wanta ati jettu kana yoon ani jedhe jiraadhe tahe kitaaba jechus keessatti akka ati jette ani jedhe kunoo kitaabni as jira koottu ummataaf dubbisi. Dhuguma namichi kun nama ajaa'ibaati. I thank you that I have the privilege to be here tonight to listen to you. I haven't read the Quran. You've stimulated me. Galatoomi har'a halkan kana asitti argamee isin dhageeffachuuf carraa argadheef baay'ee gammadeera. Ani quraana hin dubbisne garuu ati na kakaafte tarii quraana dubbisuun qaba jechuun natti dhagahame. Garuu waa'ee ol ba'uu Yesuus irratti maal akka amantan beekuun barbaade. Dhuguma inni jiraatee akka ture ni amantu? Yoo akkas ta'e Yesuus irratti maaltu ta'e ree? Yoo inni hin duune garuu jiraatee hoo? Actually lived. So then what happened to Jesus if he lived? If he did not die, if he lived? No, the Quranic ayah, the verse that I read to you, the last expression I said was, Bal rafahu Allahu ilayh. But Allah took him up to himself. Lakki ayata quraanaa ani siif dubbise keessatti jechi dhumaa ani jedhe bal rafa'ullahu ilayhi ture. Hiikkaan isaa rabbiin gara isaatti isa ol fuudhe jechuudha. Nuti musliimoonni rabbiin ol ta'an Yesuus du'a salphinaa sana irraa baraareera gara isaatti ol fuudheera jechuun amanna. Akkasumas qullaa ta'ee muka irratti fannifamuu irraa isa baraareera. Namoonni fannifaman yeroo sana keessatti gaafa sana namoonni fannifaman guutumaatti qullaa turan. Uffata xiqqollee qaama isaanii dhoksu hin kennamuuf ture. Ergamaa rabbii akkuma isin jettanitti ilma rabbii kajattan rabbiin ilma isaa ummata fuulduratti qullaa fi akka salphifamee akka hafu rabbiin hin ayyamne. He is coming back. Namoota birootti akka ta'e dimbiin qaama isaanii marsee ture. Rabbiin garuu waan akkanaa tajaajila isaa fi ergamaa isaa Yesuus irratti akka raawwatamu hin ayyamne. Kanaaf isa baraareera. Gara isaatti isa ol fuudheera. Ani immoo akkana jedha. Inni deebi'ee dhufuuf jira. Isin irratti murteessuuf jira. Eeyyee deebi'ee dhufuuf jira. Maaliif? Nuti musliimoonni Islaamaa xumuraa fi guutummaatti qajeelfama rabbiin namootaaf buuse ta'uu isaa ni amanna. Waan rabbiin nu barsiisuu barbaade hunda nuuf kenneera. Kanaaf booda waan haaraa Yesuus irraa, Muusee irraa yookaan Muhammad nagaa fi rahmatiin irra haa jiraatu isa irraa barachuu hin qabnu. Kanaaf Yesuus maaliif deebi'ee dhufa? Akka inni jedhu isin sirreessuuf deebi'a. Wangeela Maatiyos keessatti Yesuus akkana jedha. Guyyaa sanaa namoonni baay'een gooftaa maqaa keetiin raajii hin dubbanneeree maqaa keetiin jinnii hin baasne maqaa keetiin hojiiwwan gurguddoo hedduu hin hojjennee jedhu. And in thy name cast out devils, and in thy name do many mighty works. They're going to ask Jesus, didn't we do all these things? We build hospitals, orphanages. Isaan ni jedhu hospitaalota ijaarreerra ijoollee haadhaa abbaa hin qabneef manneen ijaarreerra namoota hiyyeeyyii gargaarreerra garuu Yesuus maal jedhaan inni waan inni jedhu ani isin gonkumaa hin beeku ana irraa fagaadhaa isin warra hojii haminaa hojjeteedha jedhaan. Maaliif akkas jedhaan? Sababiin isaas isaan gooftaa jechuun isa waaman. Inni garuu gooftaa isaanii miti. Waaqa isaaniis hin turre. He is not your Lord. He is not your God. That's the reason. Yesuus akkana jedheen yaa abbaa keenya kan samii keessa jiru jedha. Inni ana waaqeffadhaa hin jenne inni abbaa kadhadhaa jedha. Garuu isin abbaa dhiiftanii isa waaqeffachaa jirtu. How you pray, but you have forgotten that. You're worshipping him instead of worshipping the Father. Did you say the lady? Mee dubartii sanan gaafadha. Ati quraana qabdaa? You have a Quran? Ani hin qabu garuu ati na kakaafte jechi kee fedhii quraana dubbisuu na keessatti uume. Kiristoos guyyaa tokkoo fi walakkaaf du'e jedhu. Ani yeroo mana barumsaa keessa turetti kitaaba qulqulluu keessaa kan dubbise garuu inni guyyaa sadaffaatti ka'ee jedha ture. Guyyaa sadi moo guyyaa sadaffaa jedhame. Inni guyyaa sadaffaatti ka'ee achiis gara samii ol ba'e. Ani nama Biritaaniyaatti dhalate malee Hindii keessatti hin dhalanne.
Garuu biyya keessan keessatti namoonni tokko tokko Yesuus du'aa ka'ee booda waggoota 50 isin wajjin jiraate jedhu. Sana irratti mana amantaa Toomaas Charch jedhu akka irraa ijaarame ni dubbatu. Kana irratti maal jetta? No, you see, the Christian is not making an issue. Lakki kiristaanonni kana akka rakkoo guddatti hin ilaalan. Yesus gara Indiyaa dhaqe jechuudha keetii miti. Sit Toomaas Charchi jechuun immoo Toomaas mataa isaatiin ijaare jechuudha. Silaa Yesus ofii isaatiin ijaare mana Sit Jesus Charchi jedhamu ijaaree achi dhaquu qaba ture. Kana jechuun maal sitti fakkaata? Kun waan sammuu namaatiif hin fudhatamnedha. Yaadni keenya garuu akkana. Namni kamiyyuu cubbuu keessiif hin baasu. Namni kamiyyuu ba'aa keessiif hin baatu. Ati ofii keetiif itti gaafatamoodha. Yoo gaarii hojjette badhaasa argatta. Yoo hamaa hojjette adabbii argatta. Islaamnis kanuma barsiisa. Kitaaba qulqulluu keessatti lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Ilmi cubbuu abbaa isaa hin baatu jechuun barreeffameera. Kana jechuun nuti ilmaan Aadam waan taaneef waan Aadam hojjeteef itti hin gaafatamnu. Rabbiin akkana hin jedhu. Abbaan keessan Aadam maal hojjete hin jedhu. Jedhee nu gaafachuuf hin taa'u. Abbaan cubbuu ilma isaa hin baatu. Ilmis cubbuu abbaa isaa hin baatu. Kun seera Rabbiidha. Garuu namni cubbuu isaa irraa yoo deebi'ee dhiifama gaafate yoo kadhate waan sirrii hojjete inni ni jiraata. Kun Islaamaadha. Ati cubbuu keetiif kaffalta. Anis kan koo nan kaffala. Namni tokko cubbuu nama biraatiif hin kaffalu. Garuu kiristaanonni tokko tokko namni tokko cubbuu isaanii bakka bu'ee kaffaluu qaba jedhu. Kana jechuun itti gaafatamummaa isaanii Yesuus Kiristoositti darbatu. Inni maaliyyuu waan fedhe yoo hojjete Kiristoos isaaf kaffala jedhanii yaadu. Lakki lakki. For your sins, I pay for mine. Nobody. Jeemis Waagartii illee akkana jedhee ture. Cubbuu guddaan furmaata guddaa barbaada. Garuu kun maal jechuudha? Ani yoon warqee namaa hate Yesuus naaf kaffala jechuudha. Yoo tikeetii konkolaataa koo hin kaffalle Yesuus naaf kaffale jechuudha. Garuu cubbuun Hitler namoota miliyoona 40 ol waraana addunyaa lammaffaa keessatti du'aniif yoo Yesuus irratti kaa'ame hoo yaadi. Yookaan Peter Skilf dubartoota 13 ajjeese yoo Yesuus cubbuu isaa kaffale hoo gaafis taa ta'u. Kana jechuun cubbuu guddaan furmaata guddaadha jedhu. Kun yaada akkamii fakkaata ree? If Jesus pays for that, that is something. If he pays for Peter Sutcliffe, he raped and ripped 13 women, and Jesus pays for that, that will be something. Get the idea? The greater the sin, the greater the redemption. What philosophy is this?